Ulaan galaana Bab al-Mandab Itoophiyaatti dhiyoo jiru Iraaniin akka hin cufamne yaaddoo uumeeti jira. Cufamuun hulaa galaana Hormuz hordofuun kan waa'ee lola baha jiddu galaa xiinxalan akka jaanitti Iraan hulaa galaana Diimaa fi Eden cufuun roora qabaatan akka jiran shakkiin qabu ni ibsamaa jaan. Xiinxaltoonni siyaasaa addunyaa hulaa galaana Hormuz eega cufamtees dooniiwwan daldalaa lixaa akkasumas biyyoota Afrikaa kan galaatti fe'atan parsantiin 80 gara galaana Diimaatti kan deeffachuun eega dhaga'ame as Iraan tarkaanfii hulaa galaanaa kabajamtoota daawwattoota lammii miidiyaa salaamanni keenya qilleensarraan bakkuma jirtanitti isin dhaqqabu jecha xiinxala sagantaa keenyaa kan lola baha jiddu galaa irratti keessatti bo'oon hulaa galaanaa Bab al-Mandab cufamuu irratti isiniif qopheessine tijirraa madhuma qophii keenyatti nu faana turaan afeerraa keenya. Hulaan galaana Diimaa dandeettii doonii murteessaa ta'ee kan cufsiisuu dandeessu Iraan dhaadannaan daldala idil addunyaa irratti danqaa biraa mudachuu danda'a yaaddoo jedhu uumeeti jira. Kunis ammoo eega hidhattoonni Huutii Yaman keessaa deeggarsa waraanaatiin Iraan cinaa jiraachuu beeksisanii as ta'eeti jira. Kunis ammoo biyya teenya Itoophiyaa dabalatee biyyoonni Afrikaatiif yaaddoo guddaa ta'uu mala jechuudhaan xiinxaltoonni siyaasaa ni ibsu. Iraan hulaa galaana Hormuz cufteeti jirti. Kunis boba'aa galoo galaana Pershiyaa keessaa akka hin baane godheeti jira. Tarkaanfiin Iraan hulaa galaanaa kan fudhatte kun meeshaa waraanaa niikuleeraa caalaa isii kan fayyadedha. Amma immoo hulaa galaanaa Edanii fi galaana Diimaa gidduutti kan argamu hulaa Bab al-Mandab sochii daldalaa naannichaa danquuf dhaadataa jirti. Iraan loltoonni Ameerikaa bulchiinsa isii irratti bobbaafamnaan waraana kana gara dirree waraanaa isa biratti akkasuma gara baha Afrikaatti babal'isuu maltiin yaaddoo xiinxaltootaati. Bab al-Mandab hulaawwan galaanaa tarsimaawaa ja'aman keessaa isa tokko hoggaa ta'uu Iraan ammoo dandeettiidhaa fi fedhii hulaa galaanaa danquu qabdi jechuun hoogganaan waraanaa mootummaa Iraan dhiheenya qaban dubbachuun maddi odeeffannoo Iraan taasniim gabaaseeti ture. Ameerikaan buufata boba'aa Iraan kan ta'e odola Kaargiin haleellaan taanaan Iraan hulaa galaanaa baha jiddu galatti dhiyaatan hundumaa'uu danqee irratti bargaafachuu maltiin yaaddoo ture. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp boba'aa Iraan fudhachuu akka barbaaduu fi odola guddaa Gaazaa Iraaniin akka to'achuu barbaadu galaana Gaazaa Iraan guutuu haroo Ameerikaatti guutachuuf akka deemu eega dubbate as tarsiimoowwan adda addaa Iraan baafachaa jiraachuu odeeffannoon itti dhiheenya Iraan qaban himaniiti jiran. Bab al-Mandab maaliif murteessaati? Hulaan Bab al-Mandab galaana Diimaa fi galaana Arabiyaa Jibuutii fi Eertiraa gidduutti kan argamu dooniiwwan galaana Hindiidhaa fi galoo galaana Eden irra bahaa fi hanga hulaa Suez dhaqqabutti Bab al-Mandab keessa kan dabru har'a tanaan akka ta'e adda isii taasise. Dheerinni kiiloomeetira 115 fi bal'ina kiiloomeetira 36 qaba. Bara 1869 kaanaal Suez banamuu hordofee Bab al-Mandab sochii daldalaa addunyaa keessatti shoora murteessaa akka qabaatu godhame. Kanaanis Awurooppaa fi Eeshiyaa gidduu deemuuf daandii galaanaa isa gabaabaa ta'e kan fudhatamedha. Galaana Diimaan saraara doonii akkaan ka'amoo keessaa yoo ta'u tiraafikiin daandii galaana addunyaa keessaa harka tokkorraa afuraffaa kan qabattudha jedhan. Hulaan galaanaa boba'aa addunyaa harka parsantiin 20 ta'u keessa kan dabu. Hulaan Hormuz eega cufame as hulaan galaanaa Bab al-Mandab cufamuun ammoo dhiyeessii boba'aa parsantii 12 ta'uu ni raafama jechuudha. Akka odeeffannoon boba'aa Ameerikaa agarsiisutti taanaan biyyoonni baha giddu galeessaa fi Eeshiyaa irraa boba'aa gara lixaa adeemu barmeelii miliyoona 5 ta'an hulaa galaanaa kana keessa akka dabru ni himama. Kun ammoo ammaan tana lola baha jiddu galaa kan Iraanii fi Huutiidhaan wal ta'ee banamu kanaan cufamnaan addunyaan raafama ji'a tokkoon isii mudatee ol ammas dachaadhaan kan isii mudatu ta'uudha jedhan xiinxaltoonni siyaasaa. Kana malees gaaziin dhangala'aan addunyaa parsantiin 8 ta'u saraaruma kana keessa waan dabruuf dhiyeessii anniisaa addunyaa keessatti iddoo guddaa qaba jechuudha. Hulaan Hormuz cufamuu hordofee barbaachisummaan galaana Diimaa yeroo ol ka'ee jiru kanatti Iraan hulaa galaana Bab al-Mandab irratti haggaamuun addunyaa guutuu kan yaaddeessee jirudha. Saudi Arabiyaan buufata kaayaan buuraa boba'aa guuruuf Bab al-Mandab fayyadamuu jalqabdeeti turte. Riyaad guyyaa guyyaan ujumoo asiin dabru kana barmeelii miliyoonaan lakkaa'amu kan daddabarsitudha. Boba'aan jiidhaa fi gaaziin dabalatee Bab al-Mandab bahaa fi dhihaa gidduu saraara daldalaa yeroo ta'u dooniiwwan fe'umsaa baay'een saraara kanaan kan dabrudha. Hulaan galaanaa kun cufamnaan bara 2021tti dooniiwwan fe'umsaa Panama Ever Given ujumoo Suez cufuun yoo dhiibbaa uumte ta'e sochiin daldalaa naannichaa dhiibbaa keessa kan galchudha. Huutiin hulaawwan galaana
diimaa hanga bo'oo Suez Kanaal cufuu irratti shoora guddaa kan qabu hoggaa ta'u lolli kun eega jalqabee as har'a guyyaa sadaffaa kallattii hirmaannaa kan godhaa jiraachuu beeksise miidiyaaleen baha jiddu galaa ni hima. Lolli kun yeroo hidhattoota Yaman hirmaachise kanatti umriin dheereffatee yookaan deemutee dameen lola kanaa gara baha Afrikaatti tarkaanfachuun isaa waan hin oolle. Hulaan galaanaa Baab al-Madab irratti haleellaan taasifamu hundi garee Huutii teessoo isaa Yaman godhate irraa ta'uu ni danda'a. Hoogganaan Huutii maqaan isaa akka dhaamu hin barbaanne tokko Teheraan deeggaruun Baab al-Madab kana haleeluun qophii waraanaatti jechuudhaan Reuters dubbateetu ture. Ameerikaa fi Israa'el irratti waraanni banamnaan baatii tokkoon booda kan jalqabaaf Huutiin guyyoota muraasaatiin dura tarkaanfii haleellaa Israa'el irratti kan eegalte hoggaa ta'u Israa'el ammoo misaa'ilota Yaman irraa itti dhukaafame lama fashaleessuus miidiyaaleen Israa'el gabaaseetu ture. Gareen hidhattoota Huutii kun daangaawwan galaana diimaa kan to'atu yoo ta'u yeroo Israa'el waraana Gaazaa irratti bantutti hulaa Baab al-Madab irratti xiyyeeffatteetu turte. Warri Huutii dooniiwwan galaanaa 100 ol misaa'iliin haleeluu dabalataan dooniiwwan lama dhidhimsuun kaapiteenota 4 ajjeesuun gareen kun bara 2023 galaana diimaa irratti socho'aa kan ture yoo ta'u doonii UK Jaappaanitti galmaa'ee buusuudhaaf helikooftara fayyadamaniiti turan. Yeroo sanitti addunyaan humna waraana Huutiidhaa kan arkanii fi humna jabaa qabaachuu isaanii kan yaadatamudha. Warri Huutii dooniiwwan Israa'el waliin hidhata qaban qofa irratti xiyyeeffannoo godhuun himanillee haleellaan akka feetetti akka taasifamu ni ibsan. Kunis dooniiwwan addunyaa saraara kanaan fayyadamuun akka dhaaban dirqamsiisee jira jechuudha. Ameerikaan warri Huutii harka kennan jettullee gareen kun garee Ameerikaa gara duubatti deebi'uudhaan ibsaniitu turan. Xiinxaltoonni haleellaan kun irra deebiin jalqabuu akka danda'us ni shakkinaa jiran. Waraanni Iraan kun itti fufnaan Huutiin akka itti makamu waanuma beekamuudha jechuun gaazexeessituun BBC Louis Duutis ni himteeti turte. Akka gaazexeessituun tun jettetti waraanni Huutii Baab al-Madab danquudhaaf hanga ammatti meeshaa waraanaa guddaa hin fayyadamne jechuudhaan yaaddoo isiidhaa ibsite. Huutiin erga waliigaltee dhukaasa dhaabuu Gaazaa booda dooniiwwan daldalaa haleeluu baatus ammallee Ameerikaa fi naannicha keessa doonii daddabarsuun yaaddeessaadha jechuun kan ibse bulchiinsi geejjiba galaana Ameerikaati. Iraanii fi Huutii waliin ta'uun ulaa galaanaa diimaa hanga bo'oo Suez Kanaal cufnaan hireen addunyaan kun qabdu hiree gadadoo ulfaataadha jechuun xiinxaltoonni siyaasaa diinagdee addunyaa yaaddoo qaban ibsaniiti jiran. Kabajamtootaa fi daawwattoota lammii miidiyaa nutis xiinxalaa dhimmoota waraana baha jiddu galaa irratti naqanne asitti goolabna. Qophii itti aanuun hanga walitti agarrutti nagaatti isiniin jenna.